muduraalee jechuudha. Yeroo muduraaleen lafatti kufan lafa kufanii bosose yookaan tortora jechuudha. Dika jechuun waan liyyisa jechuun yiistiin naannoo isiidhaa jirtuu fi naannoo filuuti yookaan immoo gartee muduraalee san gubbaa jirtu maal gootii caccabsuu eegalte jechuudha. Sukkara maal keessee filuuti yookaan immoo muduraalee keessee kana caccabsuu eegalti. Ni facaaftee booda immoo itaanoolii fi alkoolii jechuun gosa alkooliitii sanii fi kaarboonaayidsii uumsiif jechuudha. This process is called anaerobic respiration or fermentation. Adeemsi raadhitiin yeastiin tun wantoota akka muduraadhaa kan lafa dhufu kana tortorsitee caccabsitee itaanoolii fi kaarboonaayidsii uumtuuf maal jedhama? Anaerobic respiration yookaan immoo caccabiinsa gulukoosii kan oksijiinii osoo fayyadamu taasifamu jechuudha. Karaa biraatiin immoo fermentation technology jennaan jechuudha. Fermentation kana fakkaata. Midhaan making yogurt. So let us see. Yogurt is formed by the action of bacteria or the lactose or milk sugar in the milk. So yogurt yookaan itittuun kun kan nuti gocha bakteeriyaan lactose milk yookaan immoo kaarbohaydireetii kan sukkara yookaan aannan keessatti argamu jechuudha. Milk sugar sukkaraa kan aannan keessatti argamu kana caccabsitee kana irratti aktiivii godhuudhaan kana irratti taateewwan jijjiiramaa geessuudhaan kan uumamudha jechuudha. So to make yogurt you add a starter culture of the right kinds of bacteria to warm milk. Maal jechuudha? Yogurt kana tolchuudhaaf maal itti dabalta? Bacteria. Lafti bacteria kana right kinds of jechuun maal jechuudha? Gosa bacteria isa itittuu kana tolchuudhaaf qophaa'uuf itti neeyita jechuudha. Itti neeyita. Akka aannan kun oofu jechuudha. Akka itittuu sun saffisaan taasifamu jechuudha. The mixture needs to be warmed so the bacteria begin to grow and reproduce and ferment. Yeroo cuunfaa copha xiqqishaa bakteeriyaa sanitti neeyitu bakteeriyaan sun guddatu eegala, wal horuu eegala, san booda ferment yookaan itittuu tolchuu eegala jechuudha. So as the bacteria break down the lactose in the milk, akkuma bakteeriyaan laaktoosii yookaan immoo gosa kaarbohaydireetii kan aannan keessatti argamu adda diigutti ifa xixiqqee booda they produce lactic acid. Lactic acid oomisha bubbisiisaa jechuudha. So lactic acid kun maal which gives this lactic acid which gives the yogurt its sharp and tangy tastes. Dhandhama mi'aawaa kan dhangaggaafaa deemu kan namatti mi'aawu kan uumu jechuudha. Lactic acid kun itittuu uumu kun itittuu tana maal godha? Its sharp and tangy taste. Dhandhama mi'aawaa akka inni qabaatu kan taasisu jechuudha. Lactic acidiin bakteeriyaan uumamu kun itittuu asitti. This is known as lactic fermentation. Adeemsa kanaaf maal jedhama? Lactic fermentation yookaan immoo gosa lactic fermentation yookaan gosa uumaminsa fermentation karaa oksijiinii malee lactic acidiin oomishamu lactic fermentation jennaan jechuudha. Adeemsa lactic acidiin tolfamu kana. The lactic acid produced by the bacteria causes the milk to clot. Lactic acid bakteeriyaan oomishamu kun akka aannan clot yookaan walitti dhufee itittuu jechuudha kan taasisu and solidify into yogurts. Akka karaa solid yookaan immoo jajjabaatti aannan walitti kan ta'e haga itittuu ta'e ta'uu takkatti akka ta'u kan taasisu jechuudha. So let us see making cheese. Like yogurt making. Akkuma yogurt makingitti akkuma yogurtiin oomishamutti cheese making depends on the reaction of bacteria with milk changing the texture and taste and also preserving the milk. Jechuudha. Akkuma jechuudha cheese makingiinis bacteria hundaa bacteriaan react godhee texture fi taste waan dhadhama kan eeguu fi akkasumas preserving the milk akka aannan kun yeroo dheeraaf hin banne kan taasisu hatiisu jechuudha. Cheese making is very successful in
preserving milk. Aannan kan preserve yookaan immoo akka yeroo dheeraaf hin tortoru yookaan immoo hin aloone hin summoone kan eeguudhaaf kan itti barbaachisu ta'uu jechuudha jechuudha. So and some cheeses can survive for years without decay. Cheesing tokko cheesing yeroo takka waggaa eegu waggaa bahuu danda'a jechuudha. Hin tortorin yookaan osoo hin badin. Just as in yogurt making, you add a starter culture. Akkuma isa itittuu keessa sun cheesii kanas tolchuudhaaf maaltu barbaachisa starter culture. Kana jechuun maal jechuudha? Gosa bakteeriyaa itittuu yookaan cheesii kana tolchuun xiqqoo itti cobsuu jechuudha. Xiqqii itti cobsuudha. San booda achi keessa walorreeti akka aannan sun dhoowwee aannan sun itittuu kan taasisu jechuudha. Jajjabbaree fi jajjabbaree osoo hin taasisu jechuudha. The difference is in the type of bacteria added. Kanaafuu adeemsi isaanii tokkuma garuu gosa bakteeriyaa itti dabalamuutu garaagara qabaachuu. Cheese making fi yogurt making. So the bacteria in cheese making also convert lactose to lactic acid. Hundinuu gosa bakteeriyaa kanaa lactose kana gara lactic acid jijjiiran jechuudha. But they make much more lactic acid. Gate kan cheese keessaa lactic acid baay'inaan oomishuu isaati jechuudha. But they make much more lactic acid. As a result, the solid part, curds, is much more solid than in yogurts. Curds kan jajjaboon akka gartee itti keessa sun ta'an curdisiin kun kan nyaata kuusi jibaaraman much more solid than in yogurt. Itti keessa itti jajjabaa ta'uu isaati jechuudha. So enzymes are also added to increase the separation of milk. Enzymes itti dabalamanii maal godhuuf aannanii fi jajjaboo kan adda baasuudhaaf jechuudha. This often comes from the stomach of the calves or other young animals. Kana jechuudha stomach of the calves and other young animals keessaa kan bahu ta'u. So the curds can be used fresh and can be seasoned or flavored. So kanaaf qarbiin kun fresh yookaan qulqulluu haaraa jechuudha. And can be seasoned yeroo ta'u murtaa'e takkaaf yookaan immoo flavored kan baay'ee bareedu jechuudha. Kan baay'ee halluun isaa waan immoo dhandhamni isaa bareedu ta'uu isaati jechuudha. This is a base of hype. Alternatively, you can cut and mix the curds with salt along with other bacteria or even molds. Kadi kana murtee so guddaa makatee bakteeriyaa tokko itti gootee mold yookaan gosa magariisa tokko itti gootee itti deesaa jechuudha. Before you press them and leave them to dry out. Osoo goggogsanii duratti jechuudha. So let us see the subtopic of Unit 1, significance of biotechnology. Why faayidaa yookaan gahee biotechnology ilaalla. So in preparation of food and drink in food technology. Kanneen akka nyaata tolchuu, keessattuu biddeenaa fi bireed yookaan daabboo tolchuu, drink jechuun immoo alkoolii drinkidha. So adeemsi nyaataa fi dhugaatiin itti tolfatu maal jedhamti karaa biraatti food technology jedhamti jechuudha. Fermentation technology jedhamti. Ana keessatti gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha biotechnology. So in genetic engineering to increase agricultural products. Karaa genetic engineeringtiin agricultural products akkamitti callaan qonnaa guddata. Gosa biqiloota nyaataaf nu fayyadu kana xiqqaalomsuudhaan karaa genetic engineeringtiin jechuudha. Jiinii isaanii altaruu yookaan immoo jijjiiruudhaan akka isaan callaa kana taasisuu keessatti biotechnology guddaa taphachuu isaati jechuudha. In production of antibiotics for medicine. Antibiotics yookaan gosa qorichaa garaagaraa kan bakteeriyaa ajjeesu kana oomishuudhaaf wanni oolaa jechuudha. Inni dhaan in production of biofuels. Biofuels yookaan immoo madda boba'aa kan
wantoota lubbuu qabaniin oomishamu jechuudha. Baay'oo enerjii kan akka baay'oo baasitii fi baay'oo fiilsi yookaan kan akka itaanoolii kana oomishuu isaa keessatti gahee guddaa taphachuu isaati jechuudha. Baay'oo so let us see review question waa'ee gaafii review question kana ilaalla. Kan kitaaba seerii jiru kana tokkoffaa which of the following statement about biotechnology is not true jedha. Mee haalaan tokko A jedha. Biotechnology is the use of microorganisms to make things that people want. That is true. Number A is true. B. Biotechnology is a new modern concept. This is false. Number C. Biotechnology is based on microbiology. Yes, it is based on microbiology. The use of microbiology, the use of microorganisms. Because of that, based on microbiology. Yes, it is true. D. Biotechnology is one of the fastest growing industries in the world. Certainly, it is true. So the correct answer according to this question is what? B. Biotechnology is a new modern concept. Ayoon sirriin jechuudha. Not true. Kan sokaa waan ta'e jechuudha keessa waan ta'e baasaa jee waan ta'e baadhaa jechuudha. Hundi dhugaadha. Waan baan ta'e hundi dhugaadha jechuudha. So inni dhaan number 2. How many cells does 1 gram of yeast contain? So it is simply D, about 25 millions. 25 millions yeast gramming yeast tokko 25 millions qabaachuu danda'a jechuudha. Number C, number 7. Which two of the following are the waste product of anaerobic respiration? In yeast, yeah. A. Sugar. B. Carbon dioxide. C. Water. D. Ethanol. So, kophee kun karaa anaerobic respiration yeast horaa jechuudha. Maaliif maal oomishti? Carbon dioxide fi ethanol oomishti jechuudha. Yeroo oksijiiniin hin jirre, oksijiiniin yeroo bakka oksijiinii gulukoosii yeroo bakka oksijiiniin hin jirretti caccabu maaliif maal uumu kanna carbon dioxide fi ethanol uumu jechuudha. So kanaaf gaafiin gaafii sadaffaa kanaaf deebisa lamaa ta'a jechuudha. Baafii daba. Afuraffaa. Which of the following statements about lactic fermentation is not true? Waa lactic fermentation ta'e kan dhugaan ta'in kamitti? A. It gives yogurt its sharp, tangy taste. So this is true. B. It gives yogurt a smooth and thick texture. Is also true. C. It means the yogurt will only last a few days. So this is not true. D. It causes the milk to clot and solidify into yogurt. Sirrii jechuudha. Kanaafuu waan ta'e caala jechuudha. It means the yogurt will only last a few days. So soba jechuudha. So har'aaf nuuf ga'a. Akka yeroo biraa wal deebi'utti nagaan jiraadha.